Firaakoo eenyudha jettee maqaan niisii keetii? Niis Leelloodha? Egaa baay'ee si galateeffanna Leelloo egaa niisiin baay'ee galatoomiisa dhugaa. Qabxiin firaa keenyaa qofaa keenya akkasii fiddu gochuu hin dandeenyu. Tumsi keessanii baay'ee barbaachisaa. Baay'ee jechuun baay'ee sitti gammadeera. Egaa. Yeroo baay'ee barsiistuu qaxalee akka isheen taate hin dubbatti firaanis. Mucaan kee irra baate. Mucaan kee carroomtu isa dhugaa. Maaliif situ qayyabachiisa. Amalli kee illee isa dhugaa akkaataan taa'umsa keetii. Taa'umsa moodelii teessaati isa dhugaa. Isa namni tokko tokko of gatee taa'u miti akkas. Of qabime tasgabbaadhi. Firaan illee dhugaa dubbachuuf barattu baay'ee qaxaleedha. Natti baate? Barumsa isheettis amalli ishees Natti baate. dhugaa mucaa baay'ee jajamtuudha. Baay'ee natti baate isa dhugaan jedhaan yeroo baay'ee mucaan kun gaafa dhalatte kaasee yeroo isheen dhalatte miixuu cimaadhaan godhadhe dhala koo kan. Eenyutti baate laata jedhutu baay'ee na yaaddeessatu. Waa beekaa biras deemeera. Badhaman hin gaafatin hin qabu. Doktaricha mataasaa gaafadheera. Eenyutti baatisa jedhu halkan guutuu irra fina bo'aan bulanan ati warraa koo as jirti ragaadhaan irrafti illee isheen eessaa of beektii miti halkan kana ka'een bo'an isheen irrafti an ka'ee mana keessa deemaan bo'o eenyutti baati laata mucaan kun kan jedhu amma waggaa afuritti yaaduma isheetti baate itti himnan dhageessu itti haasofna nu gattu tokkoof tokko itti himnee adda baafachuu dadhabdee isuma mana barumsaa galchinu anatti baate akkas hin gorte akkasii ibsattee machi gorte anatti isa baate barumsatti si jabaatte nan qomxatti nimi nanaasaa rakkoo yeroo dheeraa naasuu. Barattuu jabduudha dhugaa. Amma yaadadhu keessatti guyyaa tokko duwwaa anatti fakkaata kan isheen booddeetti hafte malee. Isheetti baate isa mana barumsaa hafanii haadhatti baate. Baay'ee galatoomii jechuun waan ansii godhuun qaban mucaa koo akka mucaa keetti barsiisuu kee fi jechuun barsiiftuu qofa miti akka haadhaattiidha kanati mucaa koo duukaa dadhabdee jechuun. Anillee baay'een gammada mucaa kana fakkaattu amala kana qabdu barsiisuu kootti isinis galatoomaa gahee guddaa qabdu maatiin baay'een isin galateeffadha. Xiqqoo miira keessan galeen waa'ee barsiistotaa yeroo yaadu garaa kootu nammoo ga'a. Onnee kootu na raafama. Firuu kootu na kirkira Leelloo. Isa dhugaa kan kee immoo baay'ee jechuun laphee na tuqee eessattan si beekaa kan jedhu. Egaa dhala callistee godhatta malee abaluutu na barsiisaa jettee dhala godhattu. Amma garuu Leellootu na jira jedhee dhala 3-4 godhachuu nan danda'a. Yeroo isin jedhu sitti abdadhee isheetu jira ishee barsiisa. Ijoolleen koo hin badanii karaarraan ka'an jedhee barsiistonni akkasii jiru. Maatii caalaa barsiistonni mucaatti siqan jiru. Mucaa caalaas immoo barsiistonni maatiitti siqanis jiru. Egaa kanumaaf jedheen firaa koo kanarratti baay'een investi godha. Haadha irratti horiidhaan firaa koo immoo sammuudhaan investi godha. Sa'aatii 24 qayyabachiisa firaa koo dhugaa dubbachuu fi abbaa dhaabanii sobanii. Ana moo maamiitu irratti qayyabachiisaa firaa koo? Maaliyaa? Ada firaa? Akka firaan akkan taate? Firaan nu boonsite ammas. Dabarte? Tokkoffaa baate. Isan kootii maqaa masaatu diinatti ta'e. Maali? Marsanii ma kuffisan anko. Ti marsanii ma marsiimoo hin jedheen. Ti marsanii ma kuffisan isaan kootii. Maali? Ofumaan qarshiitti baasan. Beekumsa argataa jedheen itti ergee. Ilaallaan immoo nama gootaan barbaadan manni barumsaa sun. Goota dhimma isaan qaban. Ana lamee qannaqeen. Ana lamee qannaqee nu reebee nu rukutee dhagaa darbatee. Maal rakkoo qabu namni dogoggora isaarraa sin barata of sirreessitamee barsiiftuun isaas jirti egaa waa'ee isaa haasa'uu sin dandeessi gaa. Maal argeen anis argee man dubbachuu barbaade. Maal mana isa kufee dhaqaniiru. Dhaqaniiru akka waa jiruwan yeroo man dhufee isaan asitti argeen bare. Abdii
Silaas mana sako fedda qama. Maal jechuudha? Jajjabeessuuf. Amma sako darbe bira maala jidhaqu darbeeroo gammadeeroo maatiinuu gammadaa jira. Abdii adaraa waaqa ala adaraa waaqa. Sagalee keessa akka balbala cufamaa jiru waa'ee kana dhageenye inuma nuuf firee maa dhugaadha manime gaafuma sagalee kana dhaga'u irri baay'uu na jeeqa yaadannoodhaan iyyuu amma immoo siitii gaa sagalee kiilolee sagalee boleettii keenya keessaa burqu kanatu dhageenye an dhugaa dubbachuuf ergiin sagalee ishee kana dhageeti sirbuma biyya lafaa kana na jibbisiise na sagalee ishee rikoordii godhadheen dhaggeeffachaa deema kanaa booddee ergoonidha nan jibbeem sirba dhugaanis ni jedhama dhugaa maal sagaleen akkas Galatoomi. Akka riyyaa isaatii fuudhee naman ta'u mana ni ijaarratu. Marsiimoo himoo? Shaafeen akka halaleedha. Manarra namaarra deeme tokko kana nagartee sagaleen isaa akkasii sagaleen ishee akkasii. Kana nama dinqisiifachaa oola. Egaa dhugaa dubbachuuf sagalee nama jaallatanii dhaga'uun baay'ee nama marara jechuun baay'ee anamma yeroon jalqaba haadha firaa kanaa wajjin jiraachuu jalqabee ganama ka'een ishee of biraa dhabe. Maal gooti isheen amaleeffannaa tokko qabdi 11 walakkaatti kaatee utuu biiftuun hin bahin kaateetu sirba Adam Haruun kana sirbiti ganamaan. Kan Dr. Ali Biraati kun. Achiiti yaani yeroo isheen wallistee kaatu kana yeroo hojii deemuuf ka'u simbirroon mukarra harcaatee akka jirtutti duutuu isheetu karaa. Amma bariiteenis akkuma kana. Inis bariitee eekame guyyaa tokko hundi nan eekame hundi dugda kana godheen lafa buuse. Bariitee. Dibattee lafa dhooftee marsii mo'achi narkutu daftarii fudhatee natti darbate. Ijaan inni eekame dhiisedhe. Ijaan inni eekame nan kenne immoo ka'u dugda kun narkuttee lafa neen. Lafa dheen of wallaale. Of sana of wallaalu ofin bare muno ka'u na bira boojitoo jira. Boojitoo? Boojitoo jira. Maaree boojitoo marqaa. Kas ilaaleen bariitee manna dheedheen dhiise sokkee gaa. Kun hundumtuu sagalee irraa ka'e. Sagalee irraan ka'e. Sagalee irraan ka'e. ilaamee maaloo fiilmii hororiif seenaa ciiggaasisaa gurra waa ciu nama godhu kana maaloo ishee bukkeetti naa seenaa gaa'ela jibbiti maaloo walajjeesuu dandeessu sin manatti garuu utuu hin baafnu ta'eeti uummata gidduutti natti tolan. Anumtu baay'ee natti jijjiiramte ati isa dhugaa dubbachuuf miis shaafeen akkasin turre. Baay'ee namatti tola. Lubbuun kee nagaa isheeti? Lubbuun koo nagaadha waaqayyoof galatu lubbuun na keessa jira maalan ta'a kunoo nan argan hafuuran baafadhaa. Lubbuun koo nagaadha waaqayyoof galatu lubbuun nu keessa jira kunoo. Ta'u gaa. Didamee? Didameera. Maal godhu? Ani gaa dhugaa dubbachuuf akkaataan barsiisa ishee baay'ee natti tole akkaataan dubbannaa ishee. Barsiistuu gaariidha. Namoota tokko illeetu barsiiste dhugaa dubbachuuf. Kutaa amma meeqaatti barsiistati? Maal dandeessi 12 barsiistii isheen beekaa amma gad of deebiste malee. Akkasii? Gad of deebiste malee amma 12tti ani mee dhugaan siin jedha. Dhalooti naannoo kun jiru si qofatu barsiisuu qaba kan jedhuun qaba jennoo. Walittan sii qaba ijoollee mee kana irratti galmeessiiti bilbila kee. Isa booda isheen ta barsiistu dhaloota kana dhugaadha. Abarsiistu mitiire wayyoo akka yaada keessanitti. Dhashiti abarsiiftu hankeenyoo lafaan dhaanii re. Haadha firaa? Sin baga milkooftani. Baga milkooftanii. Tolaan siif gammadu. Maal godhu gaa waa'ee marsiimoo? Gaafa akka keessanii waa kennuu jalqabnu mooyi. Nu sin milkoomna hin darbu ijoolleen keenyas. Dhiisisa miti lafa barumsaa matta'an hin jiru mutuu matee iyyuu. Maal ilmi kee ayyama konkolaachisaa maalii fudhata? Matta'aa maaliirraa fudhattu? Dhiiguma isaa jibbu ankoo. Ankoo dhiiguma isaatuun tolfu. Egaa maal godhu miti ilma abbaa madhaale gubbaa maa dhufe hangaruu baay'ee gammadaadharra. Waan fedhe yoodhaan jettan iyyuu han gammachuu guddaan qaban. Dhugaanis ni jedhanii gammachuu guddaan qaban. Iddoo dhattanii qabdanis bahuu hin dandeessu. Eenyu? Iddoo dhatta yoo qabaattanii. Mana keenya. Mana keenya baana? Mana keenya. Moo baanure. Ilaame jireenya koo keessatti waan sadiin irratti taa'ee yaadne. Inni tokkoffaa maalii jettudha? Inni tokkoffaa maali? Inni tokkoffaani dafee miiliyoona irra taa'an seenan yeroo natti fudhatin seeti qoo waggaa 22tti xobbeettan miiliyoona irra taa'ee yaadne dhugaa dubbachuufi. Inni lammaffaan hoo jettudha? Tole. Inni lammaffaan immoo biyyuma kana keessa na jiraadha yaadne gaafan guddadhu umurii kanatti guyyaa tokko siin jedhamu dhugaa biyya kana keessa jiraadha yaadne. Inni sadaffaan hoo? Inni sadaffaan immoo dhugaa sitti dhagaami malee an barsiistuu markan bu'adhee yaadne dhugaa dubbachuuf. Barsiistuun fuudhaatti immoo abjumatti yaadeen beekon. Waan sidii waan barsiisota man jibban ijaanuun jaalladha. Maaliif? Abbaa koo faadha koo taansee kan harka narratti kaase yeroo jalqabaaf barsiistuudha. Tarii gaarummaadhaaf taasisuu hin hubanne malee gaarummaadhaaf ta'a. Lakki kan koo gaarummaa miti ajjeechaa maaf ture. Ajjeechaa maaf kan inni naa deemu kutelleeti. Waan sidii buu
abjuudhaan ijoollee durbaa gaa'oon uffatan baay'ee argee isa keessaa immoo situ ifeenatti mul'ata beektaa an kan jedhume namni jira moo si faana Namni illee ni baari. dhugaa ta'e hirrimo jechuun jaalala waan akkas akkasii Jaalallee yeroodhaaf hin qabu garuu gara fuulduraatti. Atoo hin qabdu? maal jaalallee moo Hiriyaa hin qabdu? dhugaan qabu ani biizinesii kana nariyaa beektaan an lubbuun koo biizinesii godhanaaf ganamaa galgala biizinesii miiliyeenan gaggalagalchaa lagatiin ta'eef sitti mul'atanii baay'ee egaa albaay'ee gaafa wayii miiliyoonota gaafa taatu kana faana taatatti gara fuulduraatti sii gala yeroo sana malee yeroo akkasii qabu garuu yeroo keessaa sun hin qabu kanaaf Malee hiriyaa hin qabdu? hin qabu tasuma yaadee moo beeku Kakkaamayyuu moo? gaaffii majaalalaa dhiyeessee beeku Kakkaawaa yaaddees hin qabdu? baay'ee ijoollee naa dhiyeessanii ijoolleen durbaa baay'ee naa dhiyeessu waan sirrii an garuu reject hin godhan albaay'ee. Tole shaafeeni arra daqiiqaa 22 guyyaa fatteeti yeroo hojii seente. Walan buutaa gara 30tti dhiifama. Akkasitti sinaariyaan akkasitti walii wajjin itti fufuun anifate. Rakkoon qabu gaafan ba'uuni daqiiqaa 22 achi buuta malee wal arguu biran geenyu maal. Haa ta'u gaanna ta'u eda maal yaadaa ture beektaa jiituun isa waa'ee barumsa firaa kana ilaaleeni garaagarummaa firaa fi marsiimooyee kanatu baay'ee garaa koo na jeeqe. Akka furtuutti immoo maaliif wanta kana stadiin goonu jedhee yaada. Baay'ee yaada gaarii. Jechuun Iskuu daadhiyaa. afaanuma Oromoo naasofnu rakkoo hin qabu. An kan maa beekumsa baqattu baqattanii jalaa ba'uu dandeessanii. Beekumsa baqanna miti. Siin baqanna. Isa beeka jedhu baqachuudha. Beekumsa caalaa nama beekaa baqachuu wayyaal tokko tokko. Kanaaf iyyuu akka goonu qulqullinni barnootaa kun eessaa ka'ee garam deemaa jira? Maal ta'a? Maatii bira moo barsiisaa bira moo eenyu bira rakkinni isa jedhutu irratti diskas goone ni yaade. Yaada gaariidha. Yaada gaariidha. Yaada kun fudhattu moo ishee irraa jalqabna? Ladies first. Egaa ani rakkinni isaa eessa jira yoo naan jettani? Ladies first hin jedhe. Ladies kan warra shamarantu jalqabachuu kooti. Naa galeera. Beekumsa maa baqattaati shaafe? Naa galeera. Akkas. Dhugaa dubbachuuf egaa haala baruuf barsiisuu biyya kanarraa xiqqoo fagaadheera. Garuu akka yaadutti I think maatiinis shoora mataa isaanii yoo qabaatan iyyuu haalli barumsi biyyi keenyatti kennitu kun baay'ee fooyya'uu qaba jedhee yaadan akka kootti. Sana booda immoo hordoffiin maatiin ijoollee isaanii irratti godhan immoo haala kamiin jira isa jedhus immoo gadi fageenyaan irratti haasofneeti. Atoo maal yaadda? An kan yaadu amma jalqabarratti kan isin kaastanii maatii bira moo barataa bira moo barsiisaa bira moo jettan an garuu barumsuma biran jedha rakkoofsisa. Barumsichuma biraadhaan jedha rakkinni. Maal godhe barumsi? Barbaachisummaa masaatu natti mul'anneera barumsumti kun. Amma bara kana money is very important itti faranjiin gaafa dubbattu yoo beektu ta'e. Maaloo? Money is very important. Money jechuun money. Money. So money. Diyaa baay'een qaba nama dhaggeeffatu nabe malee. Barumsi kun inuma barbaachisuudha akka yaada kootiitti. Barumsa amma 12tti barachuurra TikTok irratti followerii 12,000 qabaachuutu caalaadha kan yaadi koo gabaabaa. Dhalooti barumsa irratti bobba'e utuu achi dhiisees gara TikTok kanatti bobba'e sooshaal miidiyaa irratti bobba'eeti tarii firii gaarii hammannaa laatan jedhan. Ilaamee shaafee isa nama jedhu kanas baratanii hojjechuun hin danda'ama. Tole namni baratees sooshaal miidiyaa kanas hojjechuu danda'a daldala kanas hojjechuu danda'a. Eenyu amma nama hin baranne nama iddoo guddaa ga'e eenyuun beektati? Beekan. Hiifama. Abdii. Abdii kan? Dhugaadhaaf abdiin tuffanna malee iddoon ni jiru moo isiniinis nuti sumatu nu qallabaara. Barateera kutaa jaatti dhiise. Amma olii keessa jira mana isaa jirra. Waa tokko yoo ta'e isan nu qaqqaba. Utuu sadiifaa barate immoo iddoo guddaa gaa'ee jaaga'uu isaatu yuusa qabeen jedhan akka yaadaatti. Utuu ja'an geenye ta'e sadiitu utuu dhiiseera ta'e ifaan jedhan. Dhugaadhaaf. Anamma 12 yuunivarsiitiidhaan digiriidhaan beeni kaaffee keessa dafqa koo xuruurfachaa beeni beekumsi koo dandeettii kootu as na fide. Beekumsa. Ofirratti hojjechuu kootu. Just I am really ofirratti hojjedhan baay'ee waan ofirratti hojjedha laala. Baay'ee namatti tola. Huutee nama qabdi ingiliffii tokko tokko nan hubadhan isa dhugaa. Namni tokko tokko hin jedhan amma wadaroon of ajjeesu jecha ingiliffaan of ajjeesuu danda'a jedhanii. Tole gaabdii gaaffii tokko tokkoof si barbaanne deebiidha ati nu laattu akka mi'a dheedhiitti nu gargaara.
qorannoo keenyaaf jechuudha. Kanaafiyyuu gara gaaffii keenyaatti kan dabarru ta'a. Isa dura garuu adeemsa akeekkachiisa waan fakkaatu waan hin dabarsuun qaba. Kan nuti as teenye xabaaf osoo hin taane hojiifidha. Kanaafiyyuu gaaffii nuti si gaafannu fuulduratti nu deebista. Bira naannaa ooluun legeellaguun hin barbaachisu iddoo kanatti. Dhugaa dubbachuu. Marsiimoo mucaan koo akkas ta'e yeroo darbe natu manii. Nareebanii. Waan akkasii dhagahuun barbaannu hin ta'u taanaan hin ta'u hiyyoo jette taanaan gara tarkaanfiitti deemuu dandeenya jettee gaaffii gaafatamtee fuulduratti nu deebista. Tole. Tolee obbo Abdii har'a kanatti si barbaannee fi dhimma kufaatii marsiimoo'iif itti gaafatamummaan eenyu bira jira? Kufuunsa amma irraa maddee itti hammeenyumatti yaadu barsiisoti. Rakkina barsiisotaati marsiimoo'i kufuuni marsiimoo'i goota. 4-5 argatte muutiin jedhanii qormaata ijatti darbatee dhufana biraa. Baay'ee itti barsiisoti baay'ee itti haru. Inni kuffisan gaa. Haa ta'u rakkoo hin qabu. Egaa ga'een maatii maal ture jettee yaaddati? Ati waan sirraa eegamu waan irraa eegamu ganama nyaatee ka'a. Na nyaachisan. Guyyaaf immoo hidhatee ka'a. Waan dhuguu wajjin bishaan wajjin. Inni naqa mana barumsaa kaffaltii mana barumsaa nan kaffalan. Kan barsiisuu qabu beekumsa kan kennuufii qabu eenyu? Barsiisota. Yoo manni fudhadhu jedhe illee siriinjaadhaan waraabanii itti naquu qabu. Wallaalummaan kun sanyiidhaan hin darbachuudha. Sanyiidhaan hin darbachuudha jalatti. Ani HIV/AIDS duwwaadhaan si'a lamaan isaa darba. HIV/AIDS fi wallaalummaan dhalootatti darba argaa jirra. Isa dura garuu ani egaa dimshaashumatti barsiisota hundumaa maqaa balleessaa jirta. Miis maqaa ishee naa dha'i. Mister maqaa isaa naa dha'i. Adda baasii maal barsiisa sabjektii kan ari'amuu qabu. Hunda isaatti kufe. Eenyuun maqaasiidha. Amma walumaa gala daayirektaruma naa qabadha. Egaa michuu har'aasti kan si barbaannee fi dhimma mucaa keessanii firaa irratti akka dubbannuufi. Hordoffii adda maal gooteefidha kan isheen qabxii gaarii akkasii galmeessisuu dandeesse waan jedhu sirraa hubachuufi. Inni guddaan ijoollee hordofuudha. Yeroo isaan mana barumsaadhaa galanii dabtara isaanii ilaalanii hordofuu hojii manaa isaanii hojjechiisuu qayyabachiisuu karaa communication book isaanii barsiisota wajjiniinis kallattiidhaan communicate goonaa. Inni guddaan immoo nama qayyabachiisuus ramaduufiin barbaachisaadha. Beektamtee shaafeetis yeroo tokko qayyabachiisaanii gara qabxiin baay'ee barbaadutti dhuftee dhugaa dubbachuuf hin kaastamuun kaastu. Isaanii baay'ee yaadaan ture. Gaaf tokkoon guyyaa tokkomoo guyyaa lamaan facaase sanyii kana. Isa hammachaa jirtu sin. Beekumsan gaafa sana facaasetu hammattanii akkas itti ol jijjiirtu malee ana fudhachuu qaba jedhee. Gaaffii dabalataan si gaafadhu gidduun qayyabachiisaa ture tuqaan ishee gadi bu'ee moo ol ka'e? Egaa shaafee koo isa duraan ture irraa xiqqoo gadi bu'eera. Garaagarummaan firaa fi marsiimoo'ii gidduu jiru mana barumsaatti maalidha? Tolee marsiimoo'ii barataa baay'ee jeeqaadha. Barsiisotaaf illee abboomamu. Barnoota isaa seeraan hin hordofu. Hordoffii maatii sitti irrata. Yeroo maatii isaa waamnu illee maatiin isaa isarra goraniiti kan isaanii nutti deebisanii malee badii isaa irratti sirreessuuf yaaliin godhanii. Sitti deebisee beekaa? Natti deebisee beeka. Siimo dhugaadha kottee isheen dhahee cabsa. Ilaa qulqullinni barumsaa barattoota akkasiidhaan booraa. Kana lubbuma ishee balleessaniitu barumsa qulqulleessuudha jedhu qulqulleessuun barumsa kana ajjeefnee. Dhiisi. Shaafee dhiisi. Bushaan maa Finfinnee fi hin dadhabdii hafuura ciccitaa jira. Egaa baga dhuftan hundumti keessanii qorannoo FBI'n taasiseen egaa dhimma barnootaa irratti maatiin ga'ee shoora olaanaa akka qaban hubanne miti. Maatiin ga'ee leencaa akka qabanii ijoollee isaanii hordofuu akka qabanii bu'aa barumsa ijoolleen isaanii argamsiisu irratti ga'een maatii guddaa akka ta'e jala murree barre qaamota adda addaa asoofsiisne. Kunoo shaafeenis jira akka carraa ta'e jiituuf immoo mijanne as dhufuu fi warri manaas immoo badaa fedha isaan qabaannee dafanii itti himu. Sanadhaa gara biraa wanti nuyi barre immoo kaarikulamii biyya alaadha. Yeroo fidnus immoo sirriitti kan keenyatti deebisuu akka qabnu. Ijoollee keenya keessumaa poointii gurguddaa natu kaasisa irratti argama hedduun qorannoodhaan bira ga'ee qorannoodhaan wanta bira ga'e kan ammoo isaanitti himee isaan immoo akkuma kan isaaniitti
kaanii pireezanti gochuu duwwaadha ga'een isaanii malee hundi isaayyuu kan koodha dhugaa dubbachuuf. Shaafii haa ta'u rakkoon qabu. Walii barreessuus walii bilbiluus hin dandeessu. Gaariidha amma wanti ka'e gaariidha hammatu maatiin qabxii kennuuf hin danda'a ta'e dhibban kennaaf dhala kofan dhibban kennaafi maal godhammoo maatiin amma goota gochuu danda'a maatiin malee qabxii laachuu hin danda'u innan kootii hin kufe keekoo gaddeera egaa mana warra gammadanii dhaqanii immoo wajjin gammaduun immoo hollaadha. Hollaati amma bariiteen garaan ishee baay'ee gaddeen naquunaan jettee hafte ishee bagayyuu hafte immoo tu dhufe ta'e immoo barsiiftoo sitti dhagaanne immoo waan biraa kenna gashaa bagan dhufini egaa gammadeera kan hollaatti gammadeera kan kootti immoo gaddeera. Rakkoon qabu. Rakkoon Egaa barsiistuu dhagaadha yoo ni dhee deebiitu jira. Deebiin isaa immoo caalu ta'uu danda'a gatiteef bagaafe inni dhorootti waliin galan. haa ta'u. Bichuu qaamallee shaafii baay'ee masti jijjiiramne. Miti? Maal godhu? Akkasuma gaararraan akkasuma. Arrabsoo gaarii galatoomi nuti arrabsoo gaafa nu arrabsu ameen jennee fudhanna nuti. Dhagaa nutti darbatamu walitti qabanneetu ittiin of ijaarra malee deebinees nama arrabsinu dhalootuma godhan arrabsoon beekan. Haadha firaa gammachuu dhufnee ofuma haasaan haasofnu. Eebba barbaadan. Turi dhumarratti nyaanna isa. Egaa firaa koo barumsa keetti cimtee tokkoffaa bahuu keetti baay'ee gammanneerra. Amma immoo hawwii bara dhufuu fi akka isheen jajjabaattu caalaatti immoo firaadhaaf jecha lama lama. Barsiistuu irraa jalqabna. Eessa? Barsiistuu irraa. Hollaan waaqatti gabba'u hollaarraa jalqabu. Asmaa jalqabna. Dhufna barsiiftuu biraan dhufna rakkinan qabu. Haa ta'u mee abdii gaa. Firaa koo sirriitti dhaggeeffadhu tolee kun kan keeti dhaamsa keeti. Shoo baga gammadde fira. Akkuma barumsa dandeessu akkuma barumsa abbaa keetti baate gootummaa immoo marsimoo itti ba'i. Jabaadha. Kan barate tun ta'in kan goota ta'e biyyaaf barbaachisaadha ergaan kun. Dhiisi. Tokkoffaa bahiidha. Dhiisi. Kan akka jedhu Oromoon kan qullaa deemturra kan isheen immoo uffatan barbaanne. Waan hundumaa mee gara Oromootti naannesina. Wallaalummaan erga manaasee beekumsi mootu tokko xiqqoo haasee beekumsa mootu kanarratti dhaggeeffanne. Haa ta'u amma gaa gara leelloo koo gara miisiitti dabarre. Egaa amma beekumsa taasisuu fedha. Wallaalummaan utuu sagalee isaa balleeffate keessumaa immoo obboleessi keenya nu arrabse waaqayyo isaa eebbisee dheera garuu utuu sagalee balleeffatte maqaa keellee hin beeku dhiifama ga'a. Utuu hundumti keenya iyyuu isinis haasoo beekumsi. Inkoo isaanii jedhete hawwii kee firaa koo. Maaloo bubbe. Tole firaa koo baay'ee siin booneera. Barsiistuu kee ta'uutti baay'een gammada. Akkuma kanatti akkati qaxalee taateetti fuftuu abdiin qaba. Bara barnootaa gaarii siif haa ta'u. Kana booddee sadarkaa tokkoffaa qabattee yeroo hundumaa akkana boonsitu abdii sirraan qaba. Kanaan maal laphee na dhaata? Salaan galte. Lapheen kan komaaf dhaata kanaan soo isheedha. Sagalee akkasii man dhagee hin beeku. Maaloo kanaa booddeetu naa soonu ta'e kanumaan na xumurru. Firaa koo bareedduu koo mucaa koo qaxalee koo akkuma barana qabxii gaarii galmeessitee nus barsiisota kees boonsitee bara dhufus jabaattee barattee akka marsimoo yoo tun ta'in ergaa ishee dabarfataa jirti. barattuu qaxalee akkati taateetti fuftu abdii guddaan sirraa qaba. Firaa koo ani garaan koo yoo haati kee na gaddisiiftellee situ garaa koo suphaa onni koo situ suphaa sittan boqodhan isa dhugaa dubbachuu fi firaa koo siin si raffisee abiddan keessa buluun beektu al tokko tokko hin dubbadhu garuu akkasittiin dubbatamu waan ta'eef booddee baxuutna wal duukaan butuutu wayya. Rakkina keenya tol fakkaata. Rakkoon qabu naa gala. Egaa ijoollee keenyatu gargari. Rakkinni keenya wal fakkaata iyyuu. Jabaadhu firaa koo bara gadi tokkoffaa baateennaan immoo laangaan ottan si geessee si bashannansiisa. Tole kun immoo waadaa. Ilaagaa firaa koo dhugaa dubbachuuf baay'ee utuu sitee dheenawwan. Barsiistuu akka kanaa qabaachuu keetti ati carroomtuudha dhugaadha. Kennaa biraa waan sii kennu qabu barsiistuu akka kanaa argatteettati. Kennaa isa caaluu argattee dhugaa dubbachuuf. Ani utuun keejii galee baradhee yoo hawwii jedhu keessan jiran ati carra qabeettiidha. Naa jabaadhu bareeddu koo. Egaa shaafeenis yaada ba'eessa kaastee dhugaa dubbachuuf. Amma immoo ogeetti bilchaattuu koo hubattuu koo firaan immoo waan itti dhaga'ame immoo nu dubbattee jechuudha. Ka'ee dhaabbadhu haasee firaa. Galatoomaa ani
barumsa kootti cimee abbaa koo fi harmee koo biyya koo fi cimsuun barbaada. Egaa kana filannoo firaadhaan qophaa'e kun waan guddaa iyyuu yaadne garuu isheen immoo yaadi ishee kana wajjiniin nyaanna isuma nyaadhu na wajjina nyaatan jettee kana sooran dhugaa afaan kaa'ee shaaf. Tokkumti nu ga'a nu lamaan keenya. Tokkumtu nu ga'a lamaan keenya. Kot maal eessatti? Afaan kaaga. Eessatti? Achumatti dhaqee. Salphoo. Silaa akka riyyaa keetii fuutee ati miidhagitee hin kabajattu kan nama dukkaa jaboo baasi. Abdii mataa keen bakka lamatti baasa. Baay'ee. Dhugaan jechaadha. Sila obsiin akkasitti gurgura keessatti qaba osoo fanna nyaatuuni of eeggachaa oole. Maaloo salphanne egaa. Amma gaa salphachuun. Maal? Maal kun ol beeku lubbuu wajjin ol hin beenu jennes. Kaktas miis. Ooyaa fiina.